Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu mata dureen irra waliin ilaallu 1.1 barreeffama saayinsawaa kan jedhu waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Barreeffamni saayinsawaan lakkoofsota akka A baay'isuu 10 paaworii naatiin barreessuun qabeewwan lakkoofsotaan bakka buusuudha. Barreeffamni saayinsawaa lakkoofsota akka A baay'isuu 10 paaworii naatiin barreessuun qabeewwan lakkoofsotaan bakka buusuudha jedha. Qubeen A'n lakkoofsa tokko hanga 10 yoo ta'u, A ishiin kun jechuudha. A ishiin kun lakkoofsa tokko hanga 10 ta'uu qaba jechuudha. Lakkoofsa 10 kan hin haammannee fi qubeen N'aan immoo lakkoofsa intiijeriiti. Asirratti maal jenneerra A'n kun lakkoofsa tokko hanga 10 ta'uu qaba jechuudha. Yeroo barreeffama saayinsawaatiin barreessan bifa kanaatiin barreessitu. A baay'isuu 10 paaworii naatiin barreessitu. A'n kun immoo jechuudha lakkoofsa tokkootii hanga 10 jiran ta'a. Garuu 10 hin dabalatu. Tokkootii hanga 10 jiran 10 hin dabalatu jechuudha. A'n kun 10 osoo hin dabalatiin. N'aan immoo jechuudha. N'a ishiin kun jechuudha. A baay'isuu 10 paaworii naati mitiire. N'a ishiin kun immoo lakkoofsa intiijeriiti. Kana jechuun lakkoofsa intiijerii negatiivas poozitiivas jechuudha. Intiijerii yeroo jennu egaa N'aan kun negatiivas ta'uu danda'a, poozitiivas ta'uu danda'a jechuudha. Barreeffamni saayinsawaa A baay'isuu 10 paaworii naatiin barreeffama. Fakkeenyota kana ilaallu. Raadiyeesiin lafaa jechuudha. Haga kana ishiin meetiraan jechuudha. Meetiraan miliyoona 6,400 jechuudha. Raadiyeesiin lafaa jechuudha. Raadiyeesiin lafaa. Egaa lafti boca kubbaa fakkaachuu qabdi mitiire. Kanaafuu raadiyeesiin ishii miliyoona 6,400 meetiradha jechuudha. Kana yeroo barreeffama saayinsawaatiin barreessinu maal ta'a jechuudha. 6.4 baay'isuu 10 paaworii meeqaati? 10 paaworii as zeeroo meeqa jira? Asii 5. Asii 5dha zeerooni. Zeeroo 10 paaworii 6. Maaliif 10 paaworii 6 jenne? Egaa asitti tuqaa galchineeti jira. Bakka kanatti jechuudha. 6 fi 4 gidduu tuqaa galchinee jira. Tuqaadha asitti lakkoofnaa jechuudha. Lakkoofsa jiran. Lakkoofsa meeqa akka jiran. Yeroo lakkoofnu tuqaadha asitti as 6 yeroo jennu as yeroo galchitan tuqaadha asitti yeroo lakkoofsan lakkoofsa meeqadha? 4 tokko 0 2 3 4 5 6. Kanaafuu barreeffama saayinsawaatiin yeroo barreessitan kana ta'a jechuudha. Egaa asirratti barreeffamni saayinsawaa bifa kanaatiin kan inni ta'u A baay'isuu 10 paaworii naati. Akkuma argitan A'n jechuudha. A'n maal jennee irra dura lakkoofsa tokko hanga 10 kan ta'anidha jechuudha. Garuu lakkoofsa 10 hin dabalatu. Lakkoofsa tokko hanga 10 ta'an keessatti lakkoofsa 10 hin dabalatu. A'n jechuudha. Akkuma argitan 6.4 lakkoofsa tokkoo fi hanga 10 jiran gidduutti kan inni argamu jechuudha. 6 asitti immoo 6 yeroo argitan innis intiijeriidha jechuudha. Naa bakka bu'a akkuma argitan jechuudha. Naa bakka bu'a. Naan immoo intiijeriidha. 6 intiijeriidha moo intiijerii mitiire? Intiijeriidha jechuudha. Intiijerii poozitiivii.
Inni lammaffaa immoo fageenyi lafaa fi addeessa gidduu jiru akkuma argitan kanadha. Kana barreeffama saayinsawaatiin yeroo barreessinu maal ta'a? Maal gootu jechuudha? Fiddaniit tuqaa as galchitu jechuudha. Eenyuu fi eenyuu gidduu? 3 fi 8 gidduu galchitu. Maaliif A baay'isuu 10 paaworii na bifa kanaatiin kan nuti barreessuu qabnu jechuudha. Aan immoo lakkoofsa 1 haga 10 ta'uu qaba jechuudha. Aan kun lakkoofsa 1 hanga 10 ta'uu qaba. Kanaafuu maal goona? 3.8 4 baay'isuu 10 paaworii meeqa jenna? Egaa tuqaa as galchineerra miti lakkoofsa tuqaadhaa as jiran lakkoofnaa jechuudha. Dijiitii meeqa jira kan jedhu. Dijiitii meeqa jira? 8 tokko 4 2dha. 2 0 meeqadha? 0dhaan meeqadha? 3dha jechuudha. 3 4 5 6 7 8 0 6 faana meeqa ta'e? 8 ta'e jechuudha. Kanaafuu 8 meetira jenna jechuudha. 10 paaworii 8 meetira jenna. Bifa kanaatiin kan isin barreessitan jechuudha. Fakkeenyaaf miliyoona tokko barreeffama saayinsawaatiin yeroo barreessitan akkamiin barreessitu? Maal gootu? Tuqaa as galchitu. Tuqaa as yeroo galchitan maal ta'a? Tokko ta'a. Tokko baay'isuu 10 paaworii meeqaa jettu? 10 paaworii lakkoofsa dijiitii meeqadha jechuudha. Dijiitii meeqa jira? Tuqaadhaa asitti jechuudha. Tuqaadhaa gara harka keessan mirgaatti jechuudha. Isaan kun meeqadha? 6. Kanaafuu miliyoona tokko yeroo barreeffama saayinsawaadhaan barreessan tokko baay'isuu 10 paaworii 6 ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan gilgaala tokko tuqaa 9 ilaalla. Gaaffii tokkoffaa yoo ilaallu lakkoofsota armaan gadii barreeffama saayinsawaatiin barreessii jedha. Egaa asitti 4216 barreeffama saayinsawaatiin yeroo barreessitan barreeffama saayinsawaa yeroo nugaa A baay'isuu 10 paaworii na bifa kanaatiin kan barreeffamu jechuudha. Maal gootu? Asitti tuqaa galchitu. Eenyuu fi eenyuu gidduu? 4 fi 2 gidduu tuqaa galchitu. 4 tuqaa 2 tokko 6 jettu baay'isuu 10 paaworii meeqaati? Tuqaadhaa asitti lakkoofsi jiru meeqadha? 1 2 3 3tu jiru. 10 paaworii 3 jennaa jechuudha. Egaa kana yeroo barreessitan maal ta'a? 4 tuqaa 2 tokko 6 baay'isuu 10 paaworii meeqaati? 3. Maaliif 3 jenne? Tuqaadhaa asitti lakkoofsi jiru meeqadha? 3 waan ta'eef jechuudha. Egaa lakkoofsi kun 4 tuqaa 2 tokko 6 kun lakkoofsa tokkoo fi haga 10 gidduu jiran gidduutti kan inni argamu jechuudha. Aan kun maal jenneerra dura? Aan lakkoofsa tokko haga 10 jiranidha. Osoo 10 dabalatiin jechuudha. Kanaaf akkuma argitan 4 tuqaan 2 tokko 6 tokkoo fi 10 gidduutti kan inni argamu jechuudha. Inni itti aanu immoo baarra kan jiru bifuma kanaatiin hojjettu. Bifuma hojjenneen jechuudha. Maal gootu? 18,675 miti. Kana barreeffama saayinsawaatiin yeroo barreessitan maal ta'a? Tokko tuqaa 8 as galchitu jechuudha. Tuqaa jechuudha. Tokkoo fi 8 gidduu galchitu tuqaa. Sana booda lakkoofsa jiran kana hunda isaanii ni barreessitu. 6 7 5 baay'isuu 10 paaworii meeqaa jenna?
tuqaadha asitti lakkoofsa jiran lakkoofna. 1, 2, 3, 4 meeqadha? 10 paaworii 4 ta'a jechuudha. Lakkoofsi kun lakkoofsi 1.8 6 7 5 kun lakkoofsa asitti ishiin kun tuqaadha asitti. Lakkoofsi kun tokkootii haga 10 gidduu jiran gidduutti kan inni argamu jechuudha. Kana barreeffama saayinsawaatiin yoo barreessinu isa caarra jiru jechuudha. Maal gootu? 2.3 baay'isuu 10 paaworii meeqaati? 10 paaworii meeqaattu? Tuqaadha asitti tuqaa eessa galchineerra? Tuqaa kunoo bakka kana galchitu. Bakka 2 fi 3 gidduu galchitu. Sana booda tuqaa yeroo ichi galchitan tuqaadha asitti kan jiran gara harka keessan mirgaa jechuudha. Isaati as kan jiran dijiitota jiran lakkooftu jechuudha. Yoo lakkoofnu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 paaworii 10 jenna jechuudha. Gaaffii lammaffaan lakkoofsota armaan gadii barreeffama saayinsawaatiin barreessi jedha. Lakkoofsota baay'ee xiqqoo ta'an akkamiin barreeffama saayinsawaatiin barreessina kan jedhu waliin ilaallaa. Seeraan na hordofaa isa kana. Egaa barreeffama saayinsawaatiin yeroo barreessinu bifa kanaatiin barreessina. A baay'isuu 10 paaworii naati. Lakkoofsi aagaa tokkootii haga 10 ta'uu qaba. Osoo 10 hin dabalatiin jechuudha. Naan immoo lakkoofsa intiijarii ta'uu qaba. Kanaafuu maal goona? Asii ishii kana jechuudha. 2 6 1 isheettu kana maal gootu? 2.6 jettu. Egaa aan maal jenneerra? Ishii kana akka aatti fudhattu. Aan lakkoofsa tokkootii haga 10 ta'uu qaba osoo 10 hin dabalatiin jechuudha. Kanaafuu 2.6 tokko lakkoofsa tokkoo fi haga 10 gidduu jiran gidduutti kan inni argamu jechuudha. Kanaafuu baay'isuu jenna. Baay'isuun 10 paaworii meeqaa jenna? 10 paaworii negatiiva 5 jenna. Maaliif negatiiva 5 jenna? Maaliif jenna? 0 meeqatu jira? 1, 2, 3, 4, 5. Kanaaf kan negatiiva 5 jenne jechuudha. Negatiiva 5 yeroo jennu egaa lakkoofsichi negatiiva jechuu osoo hin taane negatiiva 5 yeroo jennu lakkoofsi kun negatiiva jechuu osoo hin taane maala lakkoofsichi baay'ee xiqqaa ta'uusaa nutti agarsiisa malee lakkoofsichi negatiiva ta'uusaa nutti agarsiisa jechuu miti. Paaworiin negatiivaa yeroo ta'u lakkoofsichi baay'ee xiqqaa ta'uusaati malee lakkoofsi kun negatiiva jechuu miti jechuudha. Ishii kana akkasitti na hubadhaa. Baarra kan jiru immoo akkuma argitan 0.00000542 jedha. Maal gootu? Tuqaa fiddanii as galchitu. Eenyuu gidduu? Akkuma asitti irratti hojjenne jechuudha. Eenyuu gidduu galchine asitti 2 fi 6 gidduu galchine. Asitti immoo eenyuu gidduu galchina? 5 fi 4 gidduu galchine jechuudha tuqa. Maaliif? Aan jechuudha. Aan lakkoofsa tokkootii haga 10 jiran ta'uu qaba jechuudha. Barreeffama saayinsawaatii yeroo barreessinu bifa kanaatiin barreessina. Aan immoo lakkoofsa 1 haga 10 ta'uu qaba osoo 10 hin dabalatiin jechuudha. Kanaafuu maal goona? Bifa kanaatiin yeroo barreessinu A baay'isuu 10 paaworii naati yeroo barreessinu maal goona? 5.4 2 7 baay'isuu 10 paaworii meeqaa jenna? Asii gaa zeeroon keenya meeqadha? 0 haa lakkoofnu. 0 yoo lakkoofnu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanaafuu maal jenna? Negatiiva 7 jenna.
negatiiva 7. 5.427 baay'isuu 10 paaworii negatiiva 7. Lakkoofsi kun negatiiva jechuu keenya miti. Paaworii negatiiva 7 jechuun keenya lakkoofsi kun negatiiva jechuu keenya miti. Lakkoofsi kun baay'ee xiqqaa ta'uu isaa nutti agarsiisa. Ishii kana akkasitti nu hubadhaa. Egaa akkuma argitan lakkoofsi aan jechuudha. A yeroo jennu egaa isa kana jechuu keenya miti. 5.427 kun lakkoofsa tokko haga 10 gidduu jiran gidduutti kan inni argamu. Naan immoo intiijeriidha. Akkuma argitan negatiivni 7 intiijeriidha jechuudha. Fakkeenya biraa yoon isinii fudhadhe 0.002 kan jedhu kana maal gootu barreeffama saayinsawaatiin yeroo barreessitan barreeffama saayinsawaatiin yeroo barreessinu A baay'isuu 10 paaworii naati. Hanga lakkoofsa tokko hanga 10 ta'uu qaba. Kanaafuu 2 jenna. Ishii kana jechuudha. 2 baay'isuu 10 paaworii meeqaati? 0 yoo lakkoo 1 2 3 negatiiva 3 jenna jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniif hin taane koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa. Itti aansuudhaan 1.4 maxxantuuwwan duraa kan jedhu ilaallaa. Na waliin tura. Maxxantuu duraa jechuun iddoo bu'ee lakkoofsa aangoo 10 yuunitii duraa dhufan lakkoofsota baay'ee guddaa yookiin xiqqaa ta'e mala salphaan barreessuuf tajaajiludha. Egaa gabatee kanarraa akkuma argitan maqaa fi iddoo bu'eewwan maxxantuuwwan duraa. Aangoowwan 10 asirratti akkuma argitan 10 paaworii negatiiva 12 jechuun maxxantuun duraa piikoo jedhama. Iddoo bu'eensaa immoo paadhaan bakka bu'a. Paa yeroo jettan egaa 10 paaworii negatiiva 12 kun maanni piikoodha. 10 paaworii negatiiva 9 immoo maanni naanoodha. Iddoo bu'eensaa naa guddaadha. 10 paaworii negatiiva 6 maayikiroodha. Maayikiroo jedhama. Iddoo bu'eensaa akkuma argitan mallattoo ishii kanadha. 10 paaworii negatiiva 3 maanni miiliidha. Maxxantuun duraa isaa jechuudha. Iddoo bu'eensaa maa xiqqaadha. 10 paaworii negatiiva 2 jechuun seentiidha. Seentii jedhama. Iddoo bu'eensaa caa xiqqoodha. 10 paaworii negatiiva 1 deesiidha. Daa xiqqaadhaan bakka bu'a. 10 paaworii 1 maanni deekaadha. Inni immoo daa fi a bakka bu'a jechuudha. Lamaanuu qubee xiqqaadha jechuudha. Daa fi aanis daanis jechuudha. 10 paaworii 2 jechuun immoo heektoodha. Inni immoo haa bakka bu'a. 10 paaworii 3 kiiloodha. Kaa bakka bu'a. 10 paaworii 6 maanni meegaadha. Innis maa guddaa bakka bu'a. 10 paaworii 9 giiggaadha. Innis gaa bakka bu'a. 10 paaworii 12 teeraadha. Innis taadhaan bakka bu'a jechuudha. Fakkeenyota yoo ilaallu raadiyeesiin lafaa jechuudha. Miliyoona 6,400 meetiradha. Kana barreeffama saayinsawaatiin yeroo barreessitan kana ta'a jechuudha. Kana immoo yeroo maxxantuu duraatiin keenyu jechuudha. Maal jenneera dura? Maal jenneera? 10 paaworii meeqaati jenneera? 10 paaworii meegaadha mitiire? Maan bakka bu'u jechuudha. 10 paaworii 6ti. Kanaafuu 6.4 maanni kuni meegaadha. Meegaa jechuun immoo 10 paaworii 6ti. 10 paaworii 6 kun akkuma argitan maal jettu maa bakka buusti jechuudha. Sana booda meetira jettu. Bifa kanaatiinis kaa'uu dandeessu jechuudha. Kunis yoo dubbifamu meegaa
meetira 6.4 jedhamee dubbifama. Kana yeroo dubbisa maal jettu meegaa meetira 6.4 jechuudhaan dubbistu jechuudha. Fakkeenya biroon isinii fudhadhaa akka ifa isaaniif ta'uuf jechuudha. Fakkeenya fudhattan kana jechuudha. Kana gigaadhaan yoo fudhanne 6.2 baay'isuu 10 paaworii 9 10 paaworii 9. Kana egaa yeroo maxxantuu duraa bakka buustan 10 paaworii 9 jechuun gigaadhaan miti. Kanaafuu 6.2 maal jettu 6.2 gaa bakka buustu jechuudha. Kana jechuun 6.2 gaa jechuun gaa ishiin kun maal bakka buuti 10 paaworii 9 bakka buuti jechuudha. Warreen isaan xixiqqaa kanas fudhachuu dandeessu. Kan akka piikoo, kan akka naanoo, kan akka maayikiroo, kan akka miilii. Fakkeenyaaf seentii yoo fudhannu jechuudha. Seentii jechuun immoo 10 paaworii neegatiiva 2ti. Asirratti egaa 2.3 paaworii 10 paaworii neegatiiva 2. Kana egaa maxxantuu duraatiin yeroo barreessitan maxxantuu duraa fayyadamuudhaan jechuudha. 2.3 maal jettu caa xiqqaa barreessitu. Maaliif seentii jechuun 10 paaworii neegatiiva 2 bakka bu'a. Seentiin jechuudha. Akkuma argitan iddoo bu'een seentii immoo maalni caa xiqqaadha jechuudha. Itti aansuudhaan gilgala 1.1 ilaallaa na waliin ta'a. Lakkoofsota armaan gadii maxxantuu duraa fayyadamuun gabaabsii barreessii jedha. Egaa ishii kana barreeffama saayinsawaatiin yoo barreessinu maal ta'a? 2.3 baay'isuu 10 paaworii meeqa ta'a? 0 tuqaas galchine miti tuqaadhaas dijiitii jiran barbaanna. Meeqadha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 paaworii meeqaadha? 7 jenna. Kanaafuu asitti egaa 10 paaworii 7 yoo ilaallu 10 paaworii 7 as keessa ni jira. Akkuma argitan 10 paaworii 6 fi 10 paaworii 9 malee hin jiru. Maal goona? Asitti egaa 2.3 baay'isuu 10 paaworii 7 miti barreeffama saayinsawaatiin yeroo barreessinu jechuudha. Kana maal gootu 23 jettu 23 baay'isuu 10 paaworii 6 jettu. Kunii fi kun waluma qixadha. Maal gootu yeroo tuqaashii kana asii kaastan asii maal ta'a? Paaworiin asii ni hir'ata jechuudha. Paaworii 7 ni jedhu kun ni hir'ata. Kanaafuu 23 baay'isuu 10 paaworii 6 maal gootu 10 paaworii 6 jechuun immoo naanni meegaadha. Meegaan immoo maal bakka bu'a? Maa guddaa bakka bu'a mitiire? Maa guddaa. Kanaaf maal gootu ishii kana 23 maal ta'a? Maa guddaa ta'a jechuudha. 23 meegaa asii meetira waan qabduuf asitti meetira barreessuu hin dagatina. Kanaaf maal ta'a? Dhumarratti kana keessa jechuudha. 23 meegaa meetira ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo asirratti miinii nu kennee jira. Lakkoofsa kana jedhee miin jedheeti jira. Miiniiti jechuudha. Kanaafuu kana gara maxxantuu duraa fayyadamuudhaan gabaabsinee yeroo barreessinu maal gootu jalqaba irratti barreeffama saayinsawaatiin yoo barreessinu 3 baay'isuu 10 paaworii meeqaati?
tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jedha. 10 paawarii 12 maal? Miinii jedha. Kanaafuu 3 maal ta'a? 10 paawarii 12 meeqadha? Maal jechuudha? Teeraadha miti? Taa guddaa bakka buustu sana booda miin jettu jechuudha. Maaliif as miinii waan ta'eef jechuudha. Kana ta'a. Caarra kan jiru kana barreeffama saayinsawaatiin yeroo barreessinu 1.6 baay'isuu 10 paawarii meeqa jenna? 0 isaa lakkoofnu 1, 2, 0 yeroo lakkoofnu egaa tuqaadhaa asii fi tuqaadhaa achi lakkaa'uu qabna jechuudha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mitiire negatiiva 9 meetira jenna jechuudha. 10 paawarii negatiiva 9 meetira jenna. 10 paawarii negatiiva 9 maanni? Naanoodha. Kanaafuu 1.6 naanoo. Naanoon immoo naa guddaa bakka bu'a. Sana booda 1.6 naanoo meetira jenna. Naanoo meetira. Akkasiin keessoo jechuudha. Inni itti aanu immoo daarra kan jirudha. 0.005 meetira barreeffama saayinsawaatiin yeroo barreessinu 5 baay'isuu 10 paawarii negatiiva 3 meetira mitiire. Kanaafuu 5 10 paawarii negatiiva 3 jechuun maanni? Miiliidha. Miiliin immoo maal bakka bu'a? M xiqqaa bakka bu'a. Kanaafuu M barreessina. As immoo maaltu jira? Meetira jira. Meetira. M jechuudha. Maamaa jechuudha. Isheen kun maanni? Miilii bakka buuti. Isheen kun immoo meetira bakka buuti jechuudha. Akkasiin barreessitu. Egaa hagama baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun 1.15 sirrummaa fi qixxummaa safartootaa kan jedhu walitti deebinaa. Nagaan naa tura.